Kena mana bau? Woi jerakas. Dhibba hundeenye. Gara kilan qabu jet me dhungatu rabbi me dhungatu me akkasumatti dhugatanii usirraa barraan otoo garree mayyuu beektu waan akkasii. Viidiyoo warra gadhiisne jira yeroo wal dhungan dhaqqina. Mali bon. Mali ani beeku mabbe. Assignment elementary tu nak Namni jadi. biyya lama as jirtan dhaqaa laalaa kottaa fi dhimma jira. Amma wal dhungannee kan irratti. Cala sultan Muhammad. No, jadi. Alung kan. Bisa jadi murka. Lalim buah oleh. Woi burte. Guys, tap garami. Mau kam na moshi. Are boni mira ke sangal tu. Big man, what's wrong with you? Siifoo just waan koomenti godhu rakkina qabu abbaa mana faana manaa wal dhungachuu rakkoon qabu waan barbaadu waan jirudha garuu akka kootti koomenti isinii kennu. Komenti nama guddaa garuu komenti ijoollee utuu hin kenne. Koomenti ijoollee miti. Komentees. Ashi guys tap godhaa kan moo'isaa ishii nama balaa soddoma shan. Qoyaa komentees. Akka yaada kootitti asirratti ol hin dhugatina maaliif asirratti jechuun asirratti. Dorka yoo asirratti wal dhunganne si dorka akkamsii wayyeessi. Jadi adubbaa guys abaaboo lama ishee tuuroos. Asirratti ol hin dhugatina maaliif ijoollee jiru ijoollee waggaa 18 gadi tiiktookii hin qabu. Ilaaluu danda'u. Abaaboo guddifadhu mi'a borsa keenyamne. Abaaboo lama hin qabdanii namni dhibba lama shantam. Dhabanii miti dhiisi. Nu kennuu barbaanne. Namoonni filaaworii lama naa kenname filaaworii lama namni ilaalaatu jiru mana kana. Mana koo hundumatu Thank you for the big man. Thanks so much. Adiiwwan keenya nama lama qofa qabna jechuudha miti. Nu jiraadhaa dhugaa. Big man koo. nama lama. Nu jira qashti ko. Haasee meeti. Ani maal akka yaada kootitti just positive akka yaada kootitti utuu asirratti ol hin Garuu fiilmii ilaaltee beektaa booni. fiilmii Yeroo isaan wal dhungatan achi garagaltamoo nama dhungatta. Manuma laala. Thank you. Jibril ko thank you so Double much. only gift double da. Double da waan qabdan guys. Abaabos. Nandu koomenti maal jedhan taa'anii hin gootanii? Gaafa isaan wal dhungatan. Big man ko thank you. Gaafa isaan wal dhungatan achi garagaltamoo maal goota deebinaa deebisi. Fiilmii irra. Guys, teamworkii godhaa dabalii kana keessatti. Hin adabna ko. Kuma lama yoo keenya hin adabna. Gaafa isaan wal dhungatan gasira jaallattee ilaalaa jirta gaawwanna sana kana garuu laayivii sababii ta'eef namni maatii faajiin taa'ee isin ilaaluu danda'a. Haadhaaf abbaan haadhaaf abbaaf intalli ta'anii akka carraa isin ilaaluu danda'u laayivii sababii ta'eef gaafa isin wal dhungattan amma fakkii manuma gaafa jirtu gaafa TV irratti beeksisi kondoomii fa'aa dhufu fiideen baatu nama shikiiksii fa'aa. Siini hanqan hangalle maani bilbila si himaa xaaraan fayyadamuu yoo qabdanii jaarraan kun akkas ta'e. Ayi jechuun nama maatiin ol bira ta'anii ilaaluu danda'u. Maatiin akkamitti bilbila himaa xaaraan fayyadama abbee maal taate? Chaansii fayyadamuu danda'u dhibba keessaa muraasni. Ani rakkinaan qabu bara. Rakkinaan qabu. Bilbilli tokko yoo baay'ate nama lamaan fayyadamta malee jechuudha. Abbaa faadha intalaaf ilma mana amantaanii maatii tokko bilbila tokko illee fayyadamanii. Televizyiinii ilaaluun seete mooti kana. Sejjammaa jechuudha. Namni laayivii kee yookaan laayivii keenya hordofu nama waan isa madaalu ta'e ta'utu qofatu dhufee si hordofa baay'ee booni. Namni isa madaallee amma jibriil namni nutisitanii. Hin adabnu aan takka booni adabe. Booni si adabe kaane. Anas si adaba akkamitti adabda islaama Takka waan adabnee hin beeknu gaayis. Aisha ta'u dhaggeeffadhu. Namni amma fakkeenyaaf ijoolleen kun wal dhungattee dhiyaatu intala isaa wajjin taa'ee viidiyoo nan ilaalu baay'ee. Hinduu wal nan ilaalu. Because karaa laayivii istiriimii koo wanta dabarsu wanta hojjedhu waan beekuuf machee minnuuf. Jechuun ani maa viyuu mala akka beektaati akka sooshaal miidiyaa jechuun
akka kootti social media jechuun waan gaarii hojjettes waan hin taane hojjettes waan darbee jiraatudha sii galeera inta sii galeera miti. Innaa erguban. Koomentiidha baay'ee koomentiin si godhaa ishii koomentiidha kun akka biraatti nu badin. Ay, nuyi kohumayyuu nu baay'ee afaan keenya qabanne keenya. Akka yaada Warri booniin dhugaa jette jettanii kan nuyi ilaalaa rukkasii. Meemmee boontuu guddataa fi xumurri mucaa kakuu kan jettu xumurri mucaa kakuu jechuun barbaadeeti isha ta'u waan fedhallee ta'u inni meemmee isin lamannaa meeqaa nuyi ilaalaa jirtu. Ofii fooloo nu godhanii yoo lafaa ta'e Bilbila keessanirra nama meeqaa ta'e nuyi ilaalaa jirtu ragaa baartu waan ta'eef nutti waa. taap godhaa guys taap godhaa. Guys taap godhaa ta'uuni. waan hin jedhe sii Amma boonii dhugaa keetti koomentii nu laachuu keef garuu jechuudha. Maatis ta'ee maalis ta'ee warri nu laalanii haadha manaaf abbaa manaa gadi ta'eef rakkinaan qabu dhungachuu rakkinaan qabu. rakkinaan qabu garuu ammaalin isinitti hime beektu ammaalin jedhe beektudha yaada koo Waliin dhungatinaa itti rakkoon kee wal dhungannaa qofa wajjin. ilaa dhaggeeffadhu si chaamena dhaggeeffadhu koomentii si keessatti waa'ee sooshaal miidiyaa xiqqoo baradheera dhugaa ji'a wayii baradheera waa'ee sooshaal miidiyaa jechuudha innaa dhugaa qoosaa miti innaa Haasa eeguun dhagaarra dhugaa. na xumursiisila waan atas irratti gootu maybe positive na wal dhungachuu dandeessa every abbaa manaa fadha manaa sababii ta'e waan barbaade gochuu garuu namni screen record godhee inkaa viidiyoo kana inkaa isin bor mucaa godhattu maatii horattu viidiyoon sun bor mucaan kee gaafa argu yookaan intalli kee gaafa agartu you know reflectii qaba effectii qaba booda beektamni kanaaf fedheen Okay, waasitti immoo akka yaadni kee sirriidha. Garuu teeknooloojiin kana caala guddachaa deema malee kanaa gadi ta'an deemu waan si dhibu keessaa. Viidiyoon ol kaawwames nuti asirratti waan badame seeksiin hojjenne yookiis waan qaanyii qabu tokko wal dhunganne malee jechuudha. Seeksiin goone nuti. Ila dhuguma boonii si hubanne yaadni kee. Konnekshinii keessa riskii konnekshinii. Ilaa boone nuti asirratti Dhaloonni dhufaa darbaa barachaa deema malee gadi adeemaan deemu sammuunsa. Utuu warri durii akkas nu barsiisan ta'ee nuti itti qaanfachaa deemnu gochaa amma gochaa jiru kana safuu maal jennu kana ituu dur jaalala walitti agarsiisanii akkas safuudha maalidhaan jennu. kana qofa miti miikennoo ko. Baay'ee jechuudha. Maatiin mana keessatti waliin jaallatu. Kana qofa miti booni qotti qubna gara wayisitti himna. Maybe atillee shamarran miti ati dhiiradha. Garuu namoonni fufuudhani baay'een isaanii jechuudha. Haadha manaa mana kaanii ijoollee mana kaanii warra dabalataan tiiktaakii irraa miidiyaa irraa Biignaan koo dhufuu didee ispiir chaalenjii. Kuffisimee booni. warra jalantu baay'ata. Amma nuti meemmee abbaa manaa fi haadha manaa warra asirraa ila badi goowwaanaan jedha. Yoo nammoo tokko ishee janajjane fakkaata yookaan hin janajjane fakkaata juunee dibduu maasara taa'ee waan akkasii hasaare. Ilaali gaa. Amma nuti gaafa asirratti hin raawwanne jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa akka dhufu godhaa. Ishi gaayis taaptaa godhaa. Noormaaliin wal barsiisaa irra waan taaneef. Ishi. Namoonni baay'een dhugaa rabbii isinitti hima. Gaafa haadha manaa isaa wajjin laayivii asirra taa'ee istiriimii dabarsuun barbaadu. Maatii isaa dabarsuun barbaadu. Laayivii istiriimiin haa hafuuti viidiyoo waraabee maatii isaan gadhiisu baay'ee namni bara kana. Siigaleera akka maatii qabullee beeksisuu hin barbaadu. Okay, anis yaada biraa. Sanuma keessaa jechuudha. Sanuma keessaa jechuudha. Baay'een namoota akka faayidaatti fayyadama asirra. Akka hojiitti fayyadama. Because maatii isaa dhoksee qubeelaa isaa dhoksee keessaan naqee janajjanee lubbuu haadha see dhaabee kottu mucaa yeroo darbe gidduu kana bohaartu tokko jirti. Maqaan ishee Dooktor Biiftuu jedhamti. Baay'ee bohaarti waa'ee abbaa manaa ishee. Mucaa see dhoksee mucaa alatti godhatee qaba haadha manaa bakkeedhaa qaba ishee dhoksee raawwatee hin fuudhee lubbuu ishee dhaabee raatee fuudheeni amma erga inni du'ee booda dhuftee galtee koo waggaa tokko wajjin hin jiraanne ji'a iyyuu hin guunne ji'a baay'ee iyyuu hin guunne hin dhukkubsate duukata isa qaayyaatee hin du'ee mana seen biyya arabaa teessee waggaa 5 ol hojjettee ijaarrattee mana ajaa'ibaa seen ijaarrattee ijoolleen si erga namtichi du'e dhufanii raawwatanii dhaala abbaa keenyaa ijoolleen namtichaa ijoollee ishee miti dhaala abbaa keenyaa fidiitti jechaa ni jiru.
Guys, Kun rakkoo maaliidha? taaf godha. Rakkoo dhiironni fuudhanii argiteetta miidiyaa irratti dhuguma eenyummaa isaanii isa dhugaa asiin fidanii dabarsuu hin dandeenyeefidha. Sii galeera? Amma gaa namoonni as jalaa dhugaadhaanii jireenya akkasiitiin xaxamanii taa'u baay'ee. Hedduun isaanii inni dhiiraas isheen shamarranis. Garuu namoonni tokko jiru. atleast miidiyaan keenya amma nuti Guys, mallattoo TikTokii laadhaame. live stream irra teenye fakkeenyaaf abbaa manaa fi haadha manaa teenye gaafa nuyi taphannu gaafa nuti waliin keessa jiraannu jechuudha. Namni tokko jalqaba jarri kun abbaa manaa fi haadha manaadha. Bakka amma shamarran nuti waan anna beektu namni tokko keessaa anis yoon si jaalladha jettee nan dhageessu. Yoon jedhee barreesse. Isheen illee daffartee sin jaalladhattee dhuftee na wajjin barreessitu. Argeeta shamarran rakkoo kanarraa bilisa ba'aniiru. Tokko because anamma konfidensiidhaan hin bahee taa'ara baay'ee dhiironni baay'een konfidensiidhaan dhufanii hin ta'an. Warra dabalataa fi ija babaasan. Naagaleera chaame yaada kee si argadheera bakka yaada kee yaadi kee namoonni baay'een maatii isaanii paablikiin godhanii piraayiveet godhanii bakka irraa waan biraa hojjetu jechuu jirtaamni kana miti. Boonii koo ani immoo waan si ibsa achumaa walitti qabdee deebista. Maaf taaptaaf hin godhe gaa'is warri mana keenyaa. Gorsi kee gaariidha. Amma nuti asirratti wal dhungannamanii inni kaan garuu viidiyoo wal waraabee gan waraabee waan meeqa bakka jechuun waan afaanitti dubbachuun nama saalfachiisu godha. Aniif inni wal dhungachuun keenya asirratti haadha manaaf abbaa manaadha. Garuu abbaa manaa isaanii mana dhoksanii yookiis haadha manaa isaanii mana dhoksanii qaama isaanii fokkisaa waraabanii walitti ergu. Akka waan bareedaa tokko. Garuu Daaboo waraabee kan walitti agarsiisan jiru abbee. Hin dhumne kaayadee biigma. gaafa immoo jechuudha wal lolan fidanii wal poostatu isaan gorsuu qabda amma yeroo kanatti. Gorsa kee fudhanna ko. Garuu isaan akkasii dhufanii dhugaadha maalidha nadheenas jala deemtu faan ijoollee dhiqaala mana keessatti. Ani yaadanne asirratti isinitti waan an jedhu asirratti sirriidha yaadni kee sirriidha garuu Boontu Boontuun guddaa moodaa. baalageen akka keenya jiru amma laati qaama kee amma jechuudha waraabdee keesseerta magaalaa dhikee keessa. Maayittee boonii. chaame yaadni kee sirriidha namoonni baay'een haadha manaa fuudhanii paablikiin godhanii amanamummaan kanaan ibsamuu hin danda'u garuu jalqabuma wal jaallatanii wal fuudhan taanaan namni tokko waan inni bakkeerraa kan biraa barbaaduuf hin jiru jedhee yaadan akka kootti si galeera. Dhiirri tokko shamara tokko jaallatee fuudhe taanaan tasuma durba biraan ilaalu tasuma bakka jaallatee irra taanaan hin jaallanne taanaan garuu beekta paablikiin godhanii yoo paablik godhanii meebii paablik gochuun faayidaa akkasii fi namarraa eeguu danda'a si galee. Amma isinii lamaan keessan asirratti baatanii paabliik gochuun keessan gaariidha isa kanaaf gaariidha. Garuu akkuma gaarii qabu miidhaa isaatu immoo caaluu danda'a si galeera. Si galeera miidhaa isaa caaluu danda'a. Miidhaa isaa caaluu danda'a faayidaa isaa irra jechuudha. Ilaali. Inni sirriidha. By the way, karaa tokkoon karaa tokkoon maalis jechuu barbaadasti fakkaate innan keenya akkuma jirutti ta'u gaarummaan isaas miidhaan isaas akkuma jirutti ta'u innan keenya ati ergime taphicha yoo ti ergite nuuf aspir challenge maalis jechuu barbaadasti fakkaate goonu namoonni baay'een heette isuma jettee irraan kaasee siyaasaa waan ta'eef keessumaa guys tap gochaa shi tap gochaa. Ati immoo dhageettee jechuudha viidiyoo waraabishuu jala kaa'e. Elaa booni amma yoo alaabatti kaane wali namansiisu. Itti fufi. Ilaalchicha wali namansiisu. Itti fufi rakkina qabu. Ani falmiirra hin jiru. Ani sin falmi. Garuu jechuudha. Fakkeenyaaf ati shamarran tokko fuuteennan shamarra biraa bakkeen ilaaltu jetti. Maaf hin ilaaltu? Everybody. Kun ilaalcha keetti baay'ee wayii. Taap godhaa gaa'es warras Ishee Otuma dhaggee. no jaallattee fuute seeraan jaallattee mararsiifattee fuute hin ta'u basumti jechuudha. Iyyoo. Jaallattee mararsiifattee fuuteetu inni ilaalta bakkee sababa isaas ta'e mashee.
Shamarran tokko gaafa mana maatii ishee jirtu gaafa bakkee jirtu aannan ilaalaa miti ishee ilaalchan siif ibsuufi malee hati jettee mormuudhaaf. Shamarran tokko mana maatii ishee jirtu yookaan yeroo qofaa ishee jirtu of qaqqabdi hin bareeddi gaafa si bukkee dhuftullee fooliin ishee sitti tola si mararaa si galeera wanta hedduutu jira jechuudha. Zen gaafa heerumtu wanneen sanarraa dhabuu dandeessa wanta sana. Isa yeroo qofummaadhaan jirtu sana raawwattu sana irraa dhabuu dandeessa. Rakkoo qabaa rakkoo sanas sitti hima maaliif akka ta'e. Yeroo sana maybe shittaa foolii ishee kanaan dura isheen shittoo garaagaraa dibattee sun irra hin jiru ta'a. Rifeensi ishee akka duriitti qabamee bareedee nuuf ta'a. Bakka isaanuma irratti immoo mucaa godhattee raawwattee sheeppiin ishee akka kanaan duraa ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Inni itti gaafa sana ilaaltee fuute. Maybe erga si bukkee galtee booda boroonatti ilaaltee hidhattee fuute suni boroon sun irraa dhumeera ta'uu danda'a. Gaayis taaptaap godha mana keenya 172 jirtu taaptaap godha. Yeroo sana ati jechuudha wanta kaleessa dheengadde yeroo seen singilummaa yookaan mana maatii ishee jirtu irraa hin argine gaafa manatti galtu gaafa seen irra hin jirre bakka ati already eenyummaa kee jirte raatte warra of qaqqaban warra babbareedan warra bakkeedhaatu jalqabde. Rakkoo kee sirreeffachuu itti himachuu dhiironni baay'een akkas. Inni kun rakkina dhiirota tokkooti malee amman akka kootti gaafa nama tokko jaallatu namummaa ishee jaallattama bareedina ishee minaamin jettee deemta taana boriituu itti hojjettu istooviin fuulatti faca'ee fuulli ishee luqqaadhaan hin gadhiista jechuudha intala sana. No, anama waa'een koo sitti haasaan jiru baay'isawee. Isaan keenya rakkoon qabu keenya. Garuu akka walii galaatti kan sitti haasaa jiru ati shamara tokko fuutee raawwattee ati akkamitti shamarran biraa ilaalta ilaalcha keetti kun ishee. Ati anneen gara dubbachaan ture live streamii gubbaa irratti. Amma isinii namni mucaa inni dhiiraa tokko haadha manaa isaa hin kunuunsu yoo ta'e fakkeenyaaf nuti viidiyoo tokko hojjechuudhaaf ati maal goota? Ofii qopheessita qabda uffata kee uffatta argiteetta shamarra haadha manaa keessa bukkee jiraate haadha manaa keetiif wanta barbaachisu guuttee firaatte achi as baata gara miidiyaa dhufta. Sii galeera miidiyaallee gaafa fayyadamtu namni tokko gaafa singilummaa ture akkamii erga dhufee booda immoo akkami sana booda maal goota haadha manaa keetiif wanta barbaachisu guutaa deemta. Keessumaa nama miidiyaa fayyadamu yoo taate wanta haadha manaa keetiif barbaachisu illee guutaa deemta abbaa isaa. Yaadi keenyaa dhufeera. Already yaadi keenyaa gadeera. Booni adabbii 1,000 wala namni. Haa ta'u. Yaadi keenyaa galeera. Garuu sooshaal miidiyaan kuni maanni kun miidhaa isaa caala. Babbee! Kabbaadi waa'ee mana keenyaa cimaadha. Sooshaal miidiyaan kuni akka waanan jedhu sooshaal miidiyaa kana jireenya ofii hunduma isaa paabliikii gochuun sirrii miti jedhee yaada. Sooshaal miidiyaa kanatti sii galeera. Rakkina qaba haadha manaa kee poosti gochuun haadha manaa kee akkati jaallattu mul'isa. Sii galee ani yuutuun fuudhee haadha manaa koo poosti nan godha maaliifi akkati jaallattu mul'isuu danda'a. Sii galeera miti. Ittiin qaanoftu jechuudha bakka nama sana ittiin qaanoftuun jaallatta taanaan yookaan poosti gochuu dandeessa. Garuu immoo sansila dubbadhee effektii miidhaa naannee booda sababii qabuuf xiqqoo ishee qannasuuti. Sirriidhaan siifoo. Sirriidha booni haasayate. Ani koo fudhachaan jira gorsa kee. Jabati. Amma waan adabamtanii maal adabamtu amma? Maal tafaanii 1,000 na jechisiise? Ay big man. Koomentii na barreessa waan. Yaadu sin jedhaga. Sitti golbeemi. Koomentii na barreessa waan na dabasitti. Bubbee koomentii na barreessa. Defa na barreessa koomentii waan na dabasitti. Ara guys hundumti keenya taaptaap godha. Warri taaptaap nu gochuu feetan. Ibboo maafuu yaadu. Baabuu yaadu. Isa maanu jirtani baay'ee.